Akam jirtan alamanaan sa'a namaan maatii watiin dakaa gaaran biyyoon kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoork Oduu ijoo isaatii kanaaf qabnee dhiyaanne sanitti himna. Oduu keenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Wallagga Bahaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Bahaa, Harargee fi Gujiitti lola waraana bilxiginnaa tiksuu waliin taasifameen injifannoo argadhe jedhe. Godinaalee kanneenitti waraanni bulchiinsa biyya marittiin waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf bobbaase galma isaa hanqifamee jira. Murni aangorra jiru injifatamuu dirree lolaa garaagaraatti isa mudate kanam gara dabarsuuf miidiyaalee harkaa qabatti fayyadamee olola oomishaa jira jedhan dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiim. Waraanni sirnichaa magaalota Jimmaa fi Baddallee buufata godhachuun gara aanaalee godina Wallagga Bahaa Nuunnuu Qumbaa fi Jimmaa Arjootti bobbaafamee injifatameera kan jedhan Odaa Tarbii lola geggeeffameen waboon dabalataan aanaa Waamaa Hagaloo magaalaa Moxee to'achuu gama toora Tiwiitaraatiin ibsanii jiru. Hidhamtoonni siyaasaa biyyoota garaagaraa keessatti hidhaatti dararamaa jiran akka hiikamaniif biyyoonni waloon hojjechuutu barbaachisa jedhan ministeerri Haajaa Ameerikaa Antooni Bilinken. Yeroo ammaa biyyoota 65 ta'an keessa hidhamtoonni siyaasaa jiraachuu gabaasni qabnu ni mul'isa kan jedhan Antooni Bilinken abbootiin irree namoota egeree biyya isaanii qajeelchuu danda'an hidhuun abdii dimokiraasii biyya isaanii dukkaneessaa jiru. Kun dhimma callisaan ilaallu ta'uu hin qabu jedhan. Itiyoophiyaan hayyoota siyaasaa hogganoota qabsoo ogeeyyii miidiyaa fi dargaggoo mirga falmatu kumaatama hidhaatti guruun biyyoota hidhaan ilaalcha siyaasaa giddugala godhate keessatti raawwatamu keessa adda durummaan eeramti. Booranatti manguddoon argaa dhageettii ganna 70 Abbaareeroo Galgaloo Kosii Jiloo hidhame. Abbaareeroo Galgaloo waliin manguddoonni kan biroolleen hidhamuu odeessi gamasiinuu ga'een agarsiisa. Manguddoonni tibbanam Abbaareeroo Galgaloo fa'aa wajjin hidhaatti guuraman keessaa tokko Abba Diidaa Bashiir Lagaa fi Abba Waariyoo Jibichaa Baggajjaa fa'i isaan muraasa. Warri kun dheedaa Liibanirraa kan hidhaman yoo ta'u magaalaa Nageelletti hidhamanii akka jiran jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himan. Waraanni Tigraay haleellaa waraana bilxiginnaa irratti taasisee loltoota bilxiginnaa 80 caalaan hojiin ala taasisuu isaa miidiyaaleen gabaasan. Waraanni humnoota Tigraay jijjiirraa tooftaa bobbaa waraanaa taasisuu isaa ibsaa kan ture yoo ta'u haleellaa qindaa'aa bifa haaraan humnoota mootummaa irratti eegaluu isaa ibseetiin jira. Lola kanaanis waraanni Tigraay magaalota Tibba Dabre gadi lakkisee bahim Laallibalaam, Gaashanam, Koon fi buufata xiyyaara Laallibalaa to'achuu isaa miidiyaaleen akka BBC jiraatu ta'u wabeeffachuun gabaasanii jiru. Ijoo keenya xumuraatiin Ameerikaa kutaa bulchiinsa Kentaa Keetitti balaa bomboleettii mudate lakkoofsa namoota dhumanii 100 dhaqqabu mootummaan biyyattii beeksise. Bubbee bomboleettii rooba wal make kan tornaadoo jedhamu kanaaf sababni maal akka ta'e tattamaan qoratamee beekamuu qaba kan jedhe bulchiinsi Joo Baayiden. Miseensota tika biyyaalessaa lakkoofsan 300 caalan garasitti erguun hojii lubbuu baraaruu hojjechaa jiru. Ijoon keenya kana fakkaataa egaa kamitti fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoork babal'inaa oduu ijoo keenya istiidiyoo keenya hoornirraa oduu idilee keenyaan argattu fayyataa.